chibasa gurra dirano le sagale ngara hamesa Paparoda ya Oromiyaa kaleenca Wahankoda gootonni keenya kaleessa Akura mandu sena haddeessa yaadiga koo wal jabeessa Paparoda ya Oromiyaa kaleenca Wahankoda gootonni keenya kaleessa Akura mandu sena haddeessa yaadiga koo wal jabeessa Soda mota sanjina bagupa pusani mama japate namo amata silabari onge beluma ormalu pujiru alati marsa gadan sabakan kenya shani onido Filannoo itti aanu kana keessatti Oromiyaa keessatti qoosaan ta'e Oromiyaa alatti mo'achuu danda'uu dhaban. Oromiyaa keessatti bikka qaamni sadaffaan dhufee barcuma fudhachuu danda'u waliigallee nama sadii ta'anii osoo ta'in tokko taanee dorgomuu qabna. Hojii akkanaa hojjechuu qabna jechuudha. Kana gochuudhaaf hojii tarsiimootiin gargaaruun asitti jiraadhee achittis hedduu waan irra qorachaa tureef tarsiimoo filannoo electoral strategy Oromiyaa keessatti 880 kiilcha keenya. Yoo rabbi nu gargaare immoo akka federaan 350 mo'achuu barbaadna. Maaliif filannoon kun referendamiidha biyya sanii. Biyyi sun itti fufuun referendamiidha. Sirni federaalaa kun itti fufuun referendamiidha taa'ee. Mirgi hiree murteeffannaa uummatootaa ni kabajama moo akka ormi jedhutti irraa haqamaan sun referendamiidha taa'ee. Kanaaf tarsiimoo kan kominikeeshinii kan filannoodhaa kan hariiroo uummatootaa hedduu sila fayyada hojjennee waan jirruuf kan ammoo filannoo tokkasiinu sirriitti irratti hojjechuu waan qabnuuf kan ammoo alaa gorsuun osoo hin ta'in keessa seenee gochaan agarsiisuu waan hin barbaaduuf gara filannootti seenuudhaaf barbaade.